kabajamtoota ummata Oromoo bakka jirtanitti baga nagaan jiraattan isin jechuu barbaanna. Beeksisa adda bilisummaa Oromoo ABO irraa kenname isinii himuun dirqama. Dhiifansi obbo Addisuu Araggaati taasifamu wayiitu akka hin jirre, dhiifansa obbo Addisuu Araggaa gaafatan addi bilisummaa Oromoo irra deddeebee Skype'dhaan akkasumas WhatsApp'dhaan telefoonaan walga'ee mari'achuudhaan irra deddeebanii seenaa OPDO yoo laalanii jedhan akkasumas seenaa obbo Addisuu Araggaa keessa dabarees yoo laalanii jedhan dhiifansa isaa inni gaafate akka kufa godhaniiran beeksisanii jechuudha. Sababbiin kufa godhaniifi wanti seenaan isaa kan tanaan dura dalagaa ture wanta kana qorannoodhaan irra ga'ee dhiyeesse waan ta'eef dhiifamsi kan godhamu dhiifamsa akka lamaati. Tokkoffaa namni tokko utuu hin beekin yoo hammeenna wayii dalagee argame utuu hin beekin dalagee dhiifama taasifamaafi jechuudha. Wanni ta'e jedhamee irratti yaadatamee irratti qoratamee uummatarraaf dhiyaate barootan baay'ee keessatti qoratamee dhiyaate. Kuni dogongora odoo hin taane yakkaa jedhee amana addi bilisummaa Oromoo. Yakkaaf ammoo itti gaafatamummaadhaaf dhiyaatu malee dhiifamsi hin jiru jechuudha. Dhugaadhaa namoonni lafa magaalaa Finfinneetti OPDO'n mootummaa wajjin ta'uudhaan ummata tuulamaa irraa ajjeefte, irraa ariite. Biyya alaa kanneen keessaa deemtanii kaaree 40-50 fudhachuudhaan lafa san kan fudhattan OPDO deeggaruudhaan lafa san hambifachuudhaaf dhiifamsa taasifamee jira, dhiifamsa taasifameefii jira jettanii namoonni sirbitan muraasni wayii jirtan Facebookii irra jechuu kooti. Kuni tokko keessan galmee adda bilisummaa Oromoo biratti galmaa'aa jirtu. Wanti isin barreessanii maxxansitan kooppii ta'amee taa'aa jira. Lafa magaalaa Finfinneetti tuulama irraa ajjeesanii isinii kennan saniif jecha namni hin balleessaa dhiifama godhameeraaf jedhaa kan deemaa jirtan maqaan keessan akka sirriitti galmaa'aa akka jiru akka beektan barbaanna. Beektonni adda bilisummaa Oromoo baay'een bayanii Facebook irratti haasa'anii, ani garuu dubbachuu wanta qabuuf ummata beeksisuu wanta qabuuf gadi ba'ee dubbadha jechuu kooti. Kana waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo kan itti amanu qeerroo Oromooti, qarree Oromooti. Bakka jirtanitti of qopheessuu akka qabdan, bakka jirtanitti wanta qabdaniin wanta dandeettaniin of qopheessuu akka qabdan dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaannaa. Isa akka beektan. Kana waan ta'eef OPDO'n guyyaa
gara Arsii Asallaasan hin deemnu jedhan san hin kijibanii deemaniirani kaabinee ofii walitti qabanii wanta dubbatanii deebi'anii kanallee ragaan nu ga'eeru jira. Wanti oppiidoon dalagdu hunduu wanta kijiba irratti hundaa'e. Wanni kijiba irratti hundaa'u eessaan isaan ga'a, eessaan ummata kana ga'a. Waa'ee annooleellee yoo ta'e ummatni namootni Amaaraa ka amma gaafatan yeroo Mallas Zeenaawii ijaaru san maaliidhaaf gaafachuu dhaban? Tigireen ija keessa dhoofti kan beeku. Ija keessa isaan dhoofti Tigireen. Addisuu Araggaa namoota kana ijaare keessaa isa tokko miti yeroo wayyaaneen ijaartu. Yeroo san maaf dhooguu dadhabe? Kana waan ta'eef oppiidiyoon Abashaa of jala guurtee isaanuu Abashaadhaan nadheen Abashaa of jala guuranii nadheen sun biyya bulchaa jirti. Kan addi bilisummaa Oromoo gaddiinsa guddaa akka irraa qabu ibsuu barbaada. Namoonni Oromoo akka tokkummaa keessan jabeeffatanii itti fuufaattaniin itti fuufuu qabdu. Qeerroon karaa addaan fo'ameen karaa bitaa mirgaa bahaa dhiyaan akka jabaattan dhaamsisnii dabaree jira. Oromiyaan ni bilisoomti.